waaqayyo keenya kaarjummaa keetii malee akka balleessaa keenya hin ta'ine. Yaada xuraa kan qabu yoo jiraate hin nyaatini. Yaa waaqayyo keenya kaarjummaa keetii malee akka balleessaa keenya hin ta'ine. Cubbuudhaan kan kufe yoo jiraate hin irraanfatamuuti kan irraanfatamu miti. Yaa waaqayyo keenya kaarjummaa keetii malee akka balleessaa keenya hin ta'ine. Yaadni isaa dadhabaa kan ta'e yoo jiraate hin nyaatini. Yaa waaqayyo keenya kaarjummaa keetii malee akka balleessaa keenya hin ta'ine. Cubbuu kan hojjetu qulqulluus kan hin taane yoo jiraate haa dhorkamu. Yaa waaqayyo keenya kaarjummaa keetii malee akka balleessaa keenya hin ta'ine. Ajajaa Yesuus irraa adda kan ta'e yoo jiraate haa ittifamu. Yaa waaqayyo keenya kaarjummaa keetii malee akka balleessaa keenya hin ta'ine. Raajota kan salphise yoo jiraate dheekkamsa ilma isaa tokkicha irraa of eeggisu lubbuu isaas immoo haa fayyisu. Yaa waaqayyo keenya kaarjummaa keetii malee akka balleessaa keenya hin ta'ine. Fannoo isaa kan salphise dheekkamsa Waaqayyoo irratti haa fagaatu. Ifni nu ilaalu abbaan ilma isaa wajjin mana kiristaanotaa kan daawwatanii qulqulloota ergamoota wajjin jiru. Lubbuu keessanii ilaalaa qaama keessanis qulqulluu taasisaa. Badii hiriyoota keessaniis hin yaadinaa. Eenyuyyuu obboleessa isaa wajjin dheekkamsa akka hin jiraanne haa hubatu. Waaqayyo ni arga laphee keessanii ol taasisaa. Garaa qoricha jireenyaattis haa dhiyaannu. Kennaa ta'ee isa nuu kenname foonsaa fi dhiigasaa ogummaa Waaqayyootiin haa fudhannu.